Itoophiyaatti ambaasaaddarri Jarman Stefan Auer tattaaffii nageenyaa gamtaa Afrikaan taasifamu irratti Jarman deeggarsa barbaachisaa taasisuuf qophii ta'uu ishee mirkaneessaniiru. Ambaasaddarichi turtii tajaajila oduu Itoophiyaa waliin taasisaniin mootummaan Itoophiyaa waraanni kutaa kaaba biyyattiitti baname marii naga qabeessa ta'een akka furamuuf kutannoo qabu dinqisiifatanii haasawa baniinsaa pireezidaanti Saahilawarq Zawdee walgahii waloo manneen marii lameen irratti taasisan irratti tattaaffiin nageenyaa mootummaan taasisaa jiru cimee kan itti fufu ta'uu mirkaneeffachuu isaanii ibsaniiru. Haasawni pireezidaantichi carraa kamiinuu mootummaan nageenyaaf qophii ta'uu kan mirkaneessu akka ta'es ambaasaddarichi dubbataniiru. I was very heartened by what Her Excellency the President of the Federal Democratic Republic of Ethiopia has just said. Pireezidaantiin Itoophiyaa haasawa baniinsaa manneen marii lameenii irratti taasisaniin mootummaan Itoophiyaa nageenyaaf dursa laatee hojjechuuf qophii ta'uusaa dubbachuun isaanii kan deeggaramudha. Gamtaan Afrikaa rakkoon biyyattii mudate furmaata siyaasaa akka argatuuf sochii taasisu ni deeggarra. Itoophiyaatti waraanni dhaabbatee nageenyi waaraan akka dhufuuf tattaaffii mootummaan taasisaa jiruuf Jarman deeggarsa barbaachisaa ni taasistii kan jedhan Stefan Auer nageenyi Itoophiyaa nageenya itti fufaa misoomaa fi tasgabbii qaxanichaaf akkasumas ardichaaf murteessaa waan ta'eef tattaaffiin nageenyaa gamtaa Afrikaan taasifamu bu'aa qabeessa akka ta'u ni amanna jedhaniiru. Itoophiyaa fi Jarman walitti dhufeenya yeroo dheeraa akka qaban kan himan ambaasaddarichi Itoophiyaan hooggantummaa misoomaa fi siyaasaa gaanfa Afrikaatti qabdu cimsitee itti fuftii jedhaniiru. Rakkoleen waqtaawoo biyyattii mudatan furamanii karoorri misoomaa eegalaman xumuramuun milkaa'inaaf akka gahan abdii guutuu akka qabanis ambaasaddarichi dubbataniiru. I think that all the problems we are all facing in the Rakkooleen nu mudachaa jiran Itoophiyaatti kan uumaman qofaa miti. Ta'us garuu rakkoolee kana mariin furuu qabna. Gara walii galteetti dhufuu qabna. Nageenya mirkaneessuun guddina dinagdee hawaasummaa fi siyaasaaf bu'uura. Nageenyi fi tasgabbiin yoo hin jiraanne misooma dinagdeetti foofiinsa qabu dhugoomsuu hin dandeenyu. Hojiilee fooyya'insa dinagdee fi siyaasaa ministeera muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin jalqabaman deeggaruuf Jarman qophii ta'uu ishees ambaasaddarichi himaniiru. We have refocused our development cooperation to Tumsa misoomaa keenya gara hawaasaatti xiyyeeffanneerra. Namoota deeggaruuf hirmaachuu keenyaan baay'ee gammanna. Akkasumas ajandaalee fooyya'insa dinagdee fi siyaasaa irratti muummicha ministeeraa Itoophiyaan jalqabaman deeggaruuf qophiidha. Mootummaan Jarman dameelee garaa irratti Itoophiyaa waliin hojjechuuf qophii ta'us ambaasaddar Stefan Auer mirkaneessaniiru.